Ijaarsi piroojeektii giddugala gabbisa ogummaa fi haaromsa dubartootaa kun lafa hektaara 5.1 irratti kan qubatudha. Giddugalichi iddoo tajaajila leenjii, kutaa ciisichaa fi galma nyaataa akkasumas giddugaloota tajaajila garaagaraa kennan of keessatti hammachuun kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti waggaa tokko keessatti ijaarame kan xumuramu yoo ta'u, dubartoota sababa rakkoolee hawaasummaa garaagaraatiin daandiitti bahanii fi hojii mana bunaa keessaa fedhii isaanii malee hojjetan fayyadamoo taasisuuf kaayyeeffamee kan ijaaramu ta'u dhagaa bu'uuraa ijaarsa piroojeektichaa kan kaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen himaniiru. ውሏችሁን ወይም የኑሮ መሰረታችሁን በጎዳና ላይ ያደረጋችሁ ሳትወዱ ሁኔታዎች ያስገድዷችሁ ለወሲብ ንግድ የተጋለጣችሁ እህቶቻችን ኦልማ ኬሰን ዮካን ቡኡራ ኦልማ ኬሰኒ ዳንዲ ኢረከን ታስፈተን ኦሶን ጃለቲን ሃሎን ኢስን ድርቅሲሰኒ ደልደለ ሳልቁነምቲፍ ከነን ሳጥላምተን ኦቦሎኒ ኬኛ ፕሮጀክቲን ኩን ጅጅረሙ ጅሬኛ ኤገሬ ኬሰኒፍ bu'uura guddaadha waan ta'eef baga gammaddan. Har'a ijaarsa hojii giddugala ogummaa fi haaromsaa dubartootaa kana yommuu jalqabsiisnu adda dureedhaan biyya keenya keessatti keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dubartoota sababoota garaagaraatiin rakkoof saaxilaman jireenya isaanii guutummaatti ni jijjiira jechuun danda'amuu baatus gartokkeen isaanii giddugala kana keessa seenanii deeggarsi taasifamee fi leenjii yoo argatan akkasumas galtee gara hojiitti itti bobba'an yoo kennameef dubartoota kanneen birootiif fakkeenya ta'u. Kanaan dabalatatti rakkoon gaafa isaan mudatuu fi jireenyi gaafa itti dukkanooftu iddoo boqonnaa fi mana isaanii akka ta'uuf iddoo abdiin isaanii itti lalisu akka ta'uu fi boqonnaa jireenyi isaanii itti aanutti akka ce'uu danda'an gochuuf hojii hojjetamuudha. Dubartoonni giddugalicha keessatti seenan carraa barnootaa fi leenjii dandamannaa xiinsammuu garaagaraa argachuun gamatti dinagdeedhaan akka isaan of danda'an giddugala deeggaruu ta'uu Aadde Adaanach ibsaniiru. ሴቶች የህብረተሰብ መሰረት ናቸው፣ የቤተሰብ መሰረት ናቸው። ከዛም አልፎ ሀገር በትክክል እንድትገነባ የተረጋጋ ማህበር dubartoonni bu'uura hawaasaati, dubartoonni bu'uura maatiiti. kanarras darbee biyyi sirnaan akka ijaaramtuuf hawaasni tasgabbaa'an akka jiraatuuf gahee olaanaa taphatu. Gama hojiitiin yoo ilaalle jireenya isaanii keessatti sa'aatiiwwan qaban keessaa guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 16 hojiidhaan dabarsu. haa ta'u malee dhimmi itti fayyadamummaa dinagdee yoo ka'u hagas mara dubartoonni fayyadamoo miti. Waan hojjetanitti aangoo kan hin qabne hawaasa keessatti ilaalcha dogoggoraa hidda gadi fageeffatee fi dubartoota giddugala miidhaa gochuun hojiilee hojjetamaniin jireenyi isaanii rakkoo baay'eef yommuu saaxilamu ni agarra. Rakkoo dubartoota irra ga'u kana ittisuuf hawaasni hundi itti gaafatamummaa isaa fudhatee gahee irraa eegamu ba'achuu qaba. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinnee Dr. Haannaa Yeshinugus giddugalli kun dubartoota miidhaan hawaasummaa karaa adda addaatiin irra ga'e dandamachiisuu fi mirgi isaanii kabajamee fi akka jiraatan kan taasisuudha jedhan. ሴት በቤተሰብ ውስጥ ያለባትን ኃላፊነት ለመወጣት ቤተሰቧን ለማኖር ልጆቿን ለማሳደግ dubartiin mana keessatti itti gaafatamummaa qabdu ba'achuuf maatii ishee jiraachisuu fi ijoollee ishee guddisuuf damee hojii garaagaraa irratti bobba'uun jireenya mo'achuuf tattaaffii taasisuun ishee waan hin oolleedha. haa ta'u malee dubartii maatii isheef jecha iddoo immalletti kan ooltee fi maatii ishee deeggaruuf ofii ishee kan gatte deeggaruuf imaammata nama irratti xiyyeeffateen har'a iddoo kanatti carraa jireenyaatiin dubartoota daandii fi daldala saalqunnamtiitiif saaxilamaniif kan oolu piroojeektii giddugala gabbisa ogummaa fi haaromsa dubartootaa jalqabsiisuuf wal agarree jirra. Dhaabbanni kun qofti gahaadha jechuu baannus qaamni hunduu dhimma dubartootaatti dhimmamee yoo hojjete jireenya obboloota keenyaa baay'ee isaanii jijjiiruu ni dandeenya. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen ayyaana qillee bara 2015 sababeeffachuun maanguddoota namoota daandii irra jiraatanii fi harka qalleeyyii ta'an hooggantoota olaanoo magaalichaa waliin ta'uun sagantaa maaddii qooduu raawwataniiru.